Akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii akkam jirtan maatiiwwan chaanaala kiyyaa maatiiwwan ussootu sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Har'a viidiyoo ajaa'ibaa barnoota ajaa'ibaa tokko isinii qabadheetiin jira. Barnoota ajaa'ibaa tokko yeroo silkii teessan nama kennuu qabdan waan godhuu qabdan silkii teessan akkanumatti namatti odoo hin kennine waan godhuu qabdanii har'a barnoota ajaa'ibaa kana qabadheetiin isinii dhufe. Akkasumas na hordofuudhaan na waliin turruu hin jaa amma gara barnoota kiyyaatitti seenuudhaaf amma yeroo gara barnootaatitti seenu maali barnoonni keenya kanarraa yeroo silkii keenya nama kenninu namni aappii nuti hayyamneef aappilikeeshina nuti hayyamneef san malee aappilikeeshina biraa tokkollee akka nurraa fayyadamuu hin dandeenye. Amma yoo aappilikeeshina yuutuub aappilikeeshina feesbuuka qofa yoo hayyamneef takkaayis aappilikeeshina mana bilbilaa kana qofa yoo hayyamneef takkaayis aappilikeeshina mana miseejii qofa yoodhaaf hayyamneef aappilikeeshina tokkicha sun qofa akka fayyadamuu akka ittiin goonu kaniin isinitti agarsiisu ta'a. Asumaan na hordofaa hin isiniin ja'a aappilikeeshina sanii akkaataa san fayyadamuufis aappii tokko daawuloodii godhuudhaan alatti kaniin isinii agarsiisu ta'a. Amma gara barnootaatitti haaseennu amma kallattumaanii gara sitiingii keessa seennaa jechuudha. Sitiingii keessa yeroodhaaf seenne sitiingii keessa akkuma seenneen iddoo biraata karrattuu odoo hin tuqaasne iddoo ittiin gubbaa tana zeeroo kana iddoo sarchi jettu tana maratti akkasitti tuqaasnaa jechuudha. Iddoo sanitti yeroo tuqaasne maalitti barreessina? Piin wanni nuti itti barreessuu qabnu piin hanga san nuti barreessinaanu piin Windows isa jedhu kana jechuudha. Piin Windows jennee guutuutti itti barreessuu ni dandeenya. Garuu piin jennaan kuno piin Windows nu as baasee jira. Asuma irratti akkasitti tuqaasnaa jechuudha. Yeroo asirratti akkasitti tuqaasnu akkana ol deemnee xarafa jalaa kana dhufnaa jechuudha. Piin Windows iddoo jiru kana akkana dhufna. Yoo duraan akkana cufaa taate oof yoo taate asirratti on godhannaa. On erga goone booda asirratti gadi tuqnaa. Hayyee as jalaas ask for pattern before pinning iddoo jedhu kana yoo duraan kanatti oofii ta'e cufaa ta'e on godhannaa jechuudha. Kallattumaan asirra erga geenyee as lameen on godhannee kallattumaan isa walakkaa kana tuqneerraa deebinaa jechuudha. Amma garamitti deemna gaa gara aappii nuti hayyamneef san aappii nama san hayyamneef san aappii san qofarra dhaquudha jechuudha. Amma aappii nuti hayyamnuuf yoo aappii maalii tahe yoo aappii nuti hayyamuufi barbaanne san yoo aappii mana faayilaa kana qofate kana laaluudhaaf viidiyoo adda addaa footoo adda addaa namni sun laaluudhaaf yoodhaaf nurraa fuudhe hayyee aappii kanarra dhayinee tuba isa xuuynaa jechuudha. Isii xarafa asii tana iddoo raadiyoo biyyanii ta walakkaa tanaa miti xarafa asii tana akkasitti tara al takka tuqnaa jechuudha. Al takka yeroodhaaf tuqnu akkana ol gooneeti akkana ol siifannee iddoo faayilis jennu xarafuma gubbaa kana akkana xiqqoo wayii qabnee teenyaani jechuudha. Yeroo qabnee teenyuun aappiin keenya kun wanta as jalatti mul'atu kanatu asirra nuu dhufaa jechuudha. Kanuma akkasitti tuqnaa jechuudha. Yeroo kana tuqnu okay asitti kaansal asitti nuu fidaa jechuudha. Kam jechuu qabna kaansal yoodhaaf ka jennu taate irraa deebi'aa jechuudha. Okay jechuudha qabnaa jechuudha. Okay erga jenne amma gaa kuno itti kanninaa jechuudha. Namni san aappii viidiyoo san malee aappii faayilii kana malee iddoo biraa nurraa fayyadamuu hin dandeenyu. Akkana asis xuyxoo irraa deebi'uu hin danda'u. Iddoo aappii nuti hayyamneef kana qofa yoo footoo ilaalu aappii kana qofa bakka fayyadamuu danda'a jechuudha. Hayyee isteeppii lammaffaa akkamitti yeroo irraa fuunu irraa deebinaa nuti yeroo irraa deebinu as kunoo yeroo tu irraan deebu as yeroo tu irraan deebu as yeroo tu irraan deemu nuti akkamii aappii biraa fayyadamuu dandeenya. Nu as hordofaa kallattumaanii isin agarsiisa akkam goonaa isa xarafaa kanaa fi isa xarafaa kana al takka yeroo takka akkasii waliin qabnee akkasitti teenyaanii jechuudha. Hoonnoo amma banamee jechuudha. Yoo inni illee kan akkana godhu taate aappii keenya kan akkas godhee irraa banachuu beeku taate paatarniin irra dhuftee jechuudha. Moobaayila keenya kallattumaan wanta biraa takka illee nurraa fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Waan nu dhageeffataniif galatoomaa like share commentii godhuu hin dagatinaa yoo viidiyoon keenya kun isinitti tolee jechuudha. Nagayaatti ussoon jedhama.